waaqayyo isin warri dheebottan hundinuu gara bishaan kottaa warri horii hin qabnes kottaa midhaan bitadhaatii nyaadhaa kottaati utuu horiitti hin baasin daadhii wayinii fi aannan bitadhaa'edha. Iddoo kanatti kottaa'edha. Isa duwwaa yommuu miti bitadhaa moo'edha. Warri horii hin qabnes immoo akkasuma kottaa liqii fudhadhaa'edha. Maa'edha? Bitadhaa'edha. Akkasuma tola fudhadhaa guyyaa biraa kennituedha. Hin jedhu. Isin warra dheebottan kottaa. Warra horii hin qabnes immoo kottaa. Daadhii wayinii fi bitadhaa'edha. Waan nyaatan waan dhugan bitadhaa'edha. Gabaa mana keessanii baatanii gaafa gabaa dhaqxan maal qabattanii dhaqxu? Qarshiidha mitiire? Qarshiidha miti? Malee gabaa dhaqxanii akkasumatti fudhatanii galtu? Hattuu isiniin jedhamanii mitiire? Garuu kiisii keessaa waa qabaannaan bitattanii galtu. Iddoo kanatti garuu faallaadha kan inni haasa'u. Bitachuudhaa fi warri horii hin qabne waliin madaalu tokko miti. Warri horii hin qabne kottaa'edha. Bitadhaa moo'edha. Ishi maaliin bitatu? Horii hin qabani. Maaliin bitatu? Horii hin jiru. Warri waa Afrikaa hin qabne bitachuu hin danda'ani maaliin bitatu? Iddoo kanatti warri horii hin qabnes bitadhaa wayidha. Maybe moo kottaa fudhadhaa akkasumatti yeroo biraa kennitu jechuu isaati? Hin jedhu akkasis. Akkasumatti bitadhaa moo'edha. Isiniin kenna warri dheebottanis kottaa akkasumatti immoo hin jedhu bitadhaa moo'edha. Obboloo tokko qarshiin mana waaqayyoo keessatti maqaan isaa akkas jedhama. Dheebuu jedhama. Keessi keessan dheebuu qaba taanaan isadha qarshii. Namni dheebuu hin qabne dhuguu hin danda'u. Namni hin dheebonne dhuguu hin danda'u. Namni jireenyi isaa tajaajilli isaa kan inni dhaabbatu gaafa dheebuun isaa dhaabbateedha. Jireenyi hafuuraa keessanii kan inni gogu dheebuu waaqayyoof qabdanii gaafa inni gargar citudha. Isa dhagaa qarshii. Isinii galee? Mee warri isinii galee? Dheebuun jedhame qarshiidha jedhama. Dheebuun jedhame qarshiidha jedhama. Dheebuu qabdu taanaan waan hundumaa mana waaqayyoo keessatti guuttachuudhaaf jirtu. Erga mana jedhee irraa lallabaaf na waamne faarfannaan ifuu waamame waan ta'eef hundumaa dursaa sagantaa kana sanaaf heere nama waaqayyoo gooftaan isaa eebbisuu jechuun hin barbaada. Sababiin isaa kottuu saba koo argii naan jedhee yoo xinnaate ji'a 3 guutuu naa bilbilaa ture. Yoo xinnoo ta'e sababiin isaa isin jaallata jechuudha. Baay'ee jaalala isiniif qaba jechuudha. Mee waa'ee isaatiif harka keessan gooftaa walitti buusaa. Thank you. Saba kana kottuu tajaajileetti amantiin itti laachuu keef gooftaan si eebbisu. Mee warri gooftaa jaallata. Hallelujah. Inni waan hundumaa keenyadha. Inni jabina keenyadha. Inni ulfina keenyadha. Isa booda tokko ulfina biraan eegina. Ulfinni keenya Yesuus nu ga'a. Hallelujah. Yesuus nu ga'a. Amen. Inni ulfina keenya jedha. Ammani isin kakaasuuf hin dhufne. Akkas taatu jechuuf hin dhufne. Yesuusuma isin dura beektan sana akkaataa biraatiin akkasinitti yaaddannan barbaada. Inni ga'a. Yesuus Kiristoos ga'a. Warra Yesuus kana hin qabneef bu'aa malee isin geessifatoodha. Ameen. Hallelujah. Harka keessa walitti buusaati gooftaa isa qalame. Kan isa ulfina.
Hallelujah. You walk from now.
gaarii kan gootuudha malee. Saduma,